Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Qeddoo YouTube jecha warri maatiinaaf ta'aa jirtan guddaa galatoomaa, warri maatiinaaf hin taane immoo maatiinaaf ta'aa na jajjabeessaa. Qimamii mana madaamii siniin jechuun hin jaaladha. Warri qimamii mana madaamii taatanii nama guddisuun kan beekamus qimamiidhuma mana madaamiiti waan ta'eef karaa YouTube kanaa siniin jechuun hin jaaladha. Egaa guyyaa har'aa immoo Maarkeenii wanti isheen kaleessa hojjattee gaarii miti. Hermeelaanii maal akka ta'aa jirtu naaf hin galle. Kanaafiyyuu isheen jireenya Abiraam fa'ii keessaa ba'uu dirqama ta'a. Mee bilbileefin ture, bilbila yeroo na jalaa kaastuyyuu seeraan miti kan natti haasoftee akka tokko godhatti mee nan gaafadha jedhe jechuudha. Kunis immoo Abiraam abbaa mucaa ta'uuf deema. Akkasumas immoo innis waan ta'aa jiru naaf hin galle. Maaltu gara waadaa isaan geessuu danda'e? Inni edanan dhufee gammadeera jette haasoftus maalidha? Inni akkana ishee godhu yoo jedhu dubbachaa ture jechuudha. Ishiidhaaf yeroo kana kan argite haruuf osoo hin taane boqochuu aara galfachuutu malulaafi jedhe jechuudha. Eenyuu fi Roottaadhaaf jechuudha. Egaa kanuma keessaa Hermeelaan ni dhufte. Hermeelaa maalidha wanti ati Abiraamii irraa qabdu mee natti himuu dandeessaa jennaaniini. Ani wantin Abiraam irraa qabu Abiraam akka inni gammadu akkaniin ani barbaadu. Akkasumas immoo sinii kan jettan maalidha? Ani Roottaa fana yeroo darbesi wal argeera. Garuu immoo haalli ani ishii walii galaa turresi tokko miti. Kanaafiyyuu akkamittidhaan na hubachuu dandeessanii jettee jechuudha. Haalli nuti ittiin si hubanne immoo haala gaarii miti. Gochaan kee bareeda miti. Abbaa haadha manaa nama qabu faana akkamittidhaan akkas ta'uu dandeesse jennaaniini. Ani botaan koo botaa biraadha. Akkasumas immoo iddoo Roottaas iddoo biraadha yoo jettu dubbattee jirti jechuudha. Ani dhufuun koo immoo akkamittidhaan Roottaa dallansiisuu danda'e? Roottaani haadha manaa Abiraamidha. Yeroo hundumayyuu waa'ee ishii hin haasaa. Yeroo teenyee waliidhaanii misaa nyaannusi. Bilbilaan illee waa'ee ishiidha kan inni yaadu haasa'u. Kanaafiyyuu baay'ee akka ishii jaalatudha jette jechuudha. Maal jechuu keetii Abiraamii Roottaanii hin jaalattu jechuudha jennaani. Inni kun na keessaa hin baane jette jechuudha. Egaa kana irratti akkuma Abiraam Roottaadhaan jaalatu, Roottaanis isaan baay'ee jaalatti. Akkasumas immoo kan Roottaan ta'aa jirtu gaa'ela ishee kana deebistee dhaabuudhaa fi deebistee sirreessuudhaa fi bu'aa bayii baay'ee bahaa jirti. Gaafa inni jedhuuni kan hin jedhu ani eessa turtee eessaa dhufteetteen jechuudha. Eenyuun jetti? Maarkeedhaan jechuudha. Isa dhiifama ani turuu kootidhaa fi garuu wanti isin akka qoosaatti jalqabdanii gara dhugaatti jijjiirameera. Isa kanaaf immoo dhiifama yoo jettu dubbattee jirti. Dubbatee jira jechuudha. Inni ani Abiraamidhaanii baay'eedhaanii yaada isaas hubadheera. Yeroo gadda isaatiin dhufe yeroo gaddaa jette jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo gaddaa meedda dhuftee ji'um tokko guutteetti ji'ameen guunne dura akkamitti jiraachaa ture? Haala kamiin dabarsaa ture? Barbaadeen dhufee fedheen dhufee jedhi. Gaa'ela kanaa adda baasee Roottaa ashee harka duwwaa galchinee anidhaanii Abiraamidhaaf fudhachuuf ani jedhi malee waa'ee gadda isaatii yeroo baay'ee hin dubbatin jechuudha. Maaliif jennaani Abiraamidhaaf yeroo baay'eedha malee yeroo tokko miti. Wanta akkanaa gidduu isaanitti kan uumame yeroo darbee akkamittiin dabarsaa ture? Ati immoo akkamittiin gammachiisuu dandeesse asirratti? Akkasumas immoo waan baay'eedha kan isheen haasawaa jirtu jechuudha. Ani jette wanti akkanaa kun lammata deebi'ee uumama jennaanii. Ani garuu Abiraamidhaan dhabuun barbaadu jette. Maal jechuudha asirratti naaf hin galle iddoo kanatti jechuudha. Lammataa akka wanta akkanaa uumamu araaramanii iyyuu ni barbaadu moo maalidha? Wanti biraa jira moo maalidha dudduuba? Gaaffisni ittiin taane hordoftoota.
wanta kana lammata yoo uumama ta'eera ta'e ani Abrahaamidhaan dhabuu hin barbaadu kan jedhu yaada kaaste jechuudha. Kana jechuun maalidha? Akka jaalattee akka barbaaddeedha jechuudha. Afaan meeqa haasoftii jechuudha na isa kanadha. Haa ta'uyyuu malee ati akka keessaa baatu jireenya isaanii gidduudha kana qofa barbaanna. Baatamoo hin baatu gaafa inni jedhuuni bakka waan lalamtee sinii yaada isaa hin hubanneefi waan hubattaniif iyyuu hin qabdanii waan inni keessa jiru argitaniittu oolmaa isaa argitaniittu haala isaa argitaniittu miidhameera baay'ee gaddeera baay'ee jette jechuudha. Egaa Abrahaamii nama miidiyaati. Miidiyaa irratti nama waan hunduma isaa jireenya isaa laayifii isaa dabarsuudha. Amma kana waan hordoftoonni hin argine waan namni hin argine icciitii biraa qabu waan jedhamus hin qabu. Ati garuu jaalatteetta. Akkasumas illee jaalatanii immoo dhabuun immoo rakkoo guddaadha, miidhamadha. Uma gochuun hin danda'amu. Kanaaf ani dhufuun koo Ruuttaadhaan manatti deebi'uu dhoowweeraadhaayi. Akkasumas immoo hin barbaadde taanaan maaliif hin deebitu ture jennaan atotoo jirtu deebi'uu hin dandeessu. Atotoo faana hoolaa jirtu akkamittidhaanidhaayi. Kanaafiyyuu magaalaa kana keessaa bayi. Magaalaan haala ta'e jireenya Abrahaam gidduudhaa bayi. Bakka Abrahaam faana akka waliin agarre yoo dhugumaan gammachuu Abrahaam barbaada, jireenya Abrahaam barbaada ta'e jennaani ani gaafa kamiyyuu gammachuu isaan barbaada. Gaddee isaanii arguu hin barbaadu jette jechuudha. Wanti kun maal akka ta'e beektu anaaf asirratti yaada koo keessatti kan naa galee kan ishiin akkattidhaanii wanni ta'aa jirtu jechuudha. Qabachaa jirtu, gammachiisaa jirtuuf maaliif akka ta'e beektu harka keessa galfachuudhaaf jechuudha. Tokkoof tokko jechuudha. Mee gaafa dhaqanii gaalatti galle namni tokko yookiin immoo gaafa kan ishee godhatteetti ta'e dhugaan siniin jedha qabannaan akkana jechuudha. Inkibikaabee maa jedhama afaan Oromootiin kunuunsa jedhamu. Innaa akkana hin gootu jechuudha. Soba kuffisuudhaaf kan ishee godhachuuf haala hundumaan akka inni buusuuf gaala kanas akka inni dhiyeessuuf jechuudha. Yaanni ishii jechuudha inni guddaani. Kanaafiyyuu egaa sanas haa ta'u kana haati jedheeni isa dhumaati xaragattee ni baata jedheen jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Bahuu qabdi. Daa'imsi Ruuttaas yeroo ga'umsaarra ga'ee jira. Dhuguma immoo to'ati jirtu ol seenuun inni ulfaata. Maaliif jennaani Abrahaamis faana ta'aa jira waan ta'eef akkaataan ittiin dhufte immoo ati baay'ee ulfaata akkuma dhufteetti. Siin jennamaa gochuun hin danda'amu. Isa kanadha siniin jedha kaayii maalumaafuu ani dhufaatiin koo yoo rakkoo huumeera hanga yoonaatti ta'eera ta'e bakka rakkoo tokko illee hin qabu ani nan baa haa ta'u jettee jechuudha. Ani sodaadheen jira waa baay'een sodaadhe waa baay'ee jechuudha ammayyuu jechuudha. Waa'ee Ruuttaa fa'ii kana waa baay'een sodaadhe. Namni yeroo ammaa kana harkisaa bal'aadha. Hordoftoota harkisaa dheeraadha dhugaan siniin jedhe. Qalli isinitti fakkaatiin harki namaa jechuudha. Harki namaa baay'ee dheeraa ta'eera jechuudha. Kallattii garaagaraadhaan jireenya namaatiidhaaf kutatee gaafa ka'e jechuudha. Intalli kun immoo jechuudha dhuguma Ruuttaan akka biraan faana taatu hin barbaaddu waan ta'eef booda waan sodaadhe. Amma wanti isaan gochuu qabanii jechuudha. Gara Waaqayyootti dhiyaachuu isa dhugaan siniin jedhe. Gara Waaqayyootti dhiyaachuun dirqama ta'aaf Abrahaamidhaaf jechuudha. Itti siquun akka amantaa isaatiitti jechuudha. Tsabala deemuun tsoomuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kanadha. Egaa haa ta'uyyuu malee biraa deemtee jirti jechuudha. Markeen immoo dhugumayyuu ani akka kanaatti dhuftee nattaasofte ze'es iyyaaduun ture. Ani kanaa booddee harka koo keessaa fudhadha. Nan barbaachisu wanta akkanaa jedheen ture. Maaliif jennaani osoo dhala kanallee hammachuudhaaf illee ni fedha. Dhala godhatee jaala mana isaa faana jiraachuu hin barbaada. Ati mee iddoo kee miti kan teesse lafa kee miti jechaanii ture jechuudha. Tokkoof tokko ati manaan isaas Ruuttaadha. Isas immoo haadha mucaa abbaa mucaa ta'uuf jiru jedhanii jira jechuudha. Ishiin kutteetti abdiin jira. Kanaafiyyuu Rabbi nu gargaara jedhee jira jechuudha. Egaa iddoo tokkotti
sin haa deebisu siniin jennaa. Abiraam kutataa fi dhiira murataa ta'e. Borus jechuudha waa tuqosama waa tutuqama. Maaliif jennaani dhaloonni biyya keessanii hundinuu maqaa keetiin dallaaluu maqaa keetiin hojjechuu barbaadu. Maaliif jennaan ati sadarkaa tokkoffaarra jirta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo dandeettii obsa kutannoo si barbaachisa mana keef gaa'ela keef jechuudha. Ati biyyaa baatee boru jireenya biraa akkasumas immoo wanta biraa jechuudha. Tokkicha dhaqee hilma namaa jala gaa'elli diigamuu jalqabnaan yoomiyyuu bakka rakkoodha jechuudha. Inni biraa immoo obboleetti keenya eleelliin rakkoo guddaa keessan jira jettee jirti jechuudha. Abdiin dhukkubsatee jira akkasumas illee saliikaa barbaadaa kan turre mana waan kootti argamtee jirti. Argitaniitti yoo ta'e viidiyoo abdii miidiyaa abdiirratti yuutuubii abdiirratti gallakkifame sana sagaleedha waan tokkotti hin qabu jechuudha. Lakkaa waan gaarii waan hin taanee fi kan isaanii sagalee sana akkas godhanii jechuudha. Akkasuma nan qabsiisaa baqqaayii poolisiin waamee fidaa dhufa jennaaniini yookiin immoo mana seensi jennaan mana koo seentu naan jette waan kooni. Ishiin illee akkasuma akkuma saliikaa amtuudha aminan irratti yaadaa jirti jettee jirti jechuudha. Egaa yeroo baay'ee waan gootutti nariifattu waan gootutti miidiyaa irratti hin baaftu edda waan tokko taasiftee dhuftee booddee kan ishiin namatti himtullee jechuudha. Obboleetti keenya eleelli suuta jedhi xiqqoo ishii nariifatiini bilbilaan illee aasofsiisi malee dhaayi zimmuma jettanii gaafa namni waan tokko isiniin jedhe miidiyaa keessa yookiin immoo kaameraa banattanii akka barbaaddanii naasa'inaa jechuudha. Waan kooni amma dhugaanii abdii bahutti eessayyuu hidhattu jetteeni dubbattee jirti. Guyyaa har'aas immoo buna naa danfise jetteette buna danfistee jechuudha. Ixaanatti qara'ame ta'uu danda'an beeku gaa'ii ani dhugaa nama warra amantoota akkana jechuudha. Amantoota musliimaa keessatti yeroo akkana ta'amu har'aan argee jechuudha. Nan ajaa'ibsiifadhe iyyuu hani jechuudha. Egaa ixaanni teessuma ishii dhoowwee akkasumallee qonallee itti banteellee ofooqa akka turteellee gadinarraa baase jechaanii turte ixaana sana ofirraa gad baase jennaan harka isheetiin illee qabachuu dadhabdee turte jechuudha. Saliikaan jechuudha. Kanaafiyyuu waanuma akkasiiyyuu itti inkaasiin ishiin hojii umarra jirti waliigalaa wanta godhamuu malu godhaasin jechuun jaaladha. Ishiin si'ifu baay'ee dhaadachaa jirti baay'ee dubbachaa jirti waan ta'eef waan daddarbaa hin dubbatiin siin jedha. Isa kanadha miidiyaa sana keessatti yookiin immoo viidiyoo ishiin hojjette sana keessatti maal jette maal yaaddeetti jedhiti hubadhu. Nama faana wal loltu nama faana walitti buutu siniin jechuun jaaladhaana. Amina kee barbaaddee miti yookiin immoo saliikaa faana ta'uudhaaf jettee miti ishiini. Sabiraaniyyuu dhala kooyyuu mana kootii baaseera jettee jirti waan ta'eef siniin jedha. Gammaatiin haa ta'u ettuma fufaa siniin jedha. Koftaan sana